Araada wal qunnamtii abbaa manaa obboleettii isheerraa qabee. Yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Guyyaa har'aa seenaama biyya keenya keessatti ta'e sanuu yeroo dhiyoo waggaa hin lakkoofsisne isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Appilikeeshinii moobaayilii doolaara, yuuroo, reyaala, dirhaama gara birrii fi maallaqoota addunyaa gara birootti jijjiiruu guyyaa guyyaatiin meeqa akka dabale meeqa akka hir'ise nutti himu sana laallee maallaqa gara biyya keenyaatti akka erginuuf kan nu gargaaru yoo barbaaddan appilikeeshiniin kun liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammumatti fayyadamaa jechaa gara seenaa barsiisoo guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Obboleettiin keenyi rakkoo kanaaf saaxilamte kuni waggaa lamaan kana uffata aadaa Oromoo uffattee abbaa manaa ishee waliin suuraa gaa'elaa kaatee gaa'ela ishee haala ho'aa fi baay'ee bareedaa ta'een gaggeeffattee toora sooshaal miidiyaa irratti qooduun hiriyoonni ishee firoottan ishee marti kan argan kan dhaga'an baga gammaddee baga kanaan si ga'ee jedhanii gammadaniifiiru. Mucayyoon dubaraa kun kan heerumte maatii diddee fedhii isheetiin yookiin immoo barnoota addaan kuttee harka dhiiraa laaluuf otoo hin taane akkuma dubartii mana keessatti ulfeeffamtu bakka kanaan geesseetti har'a kanaan booddee heerumuutu isheerra jira jedhamtee hawwamtu barnoota ishee xumurtee hojii qabattee miindaa gaarii argatteeti gaa'elatti seente. Gaa'elli sadarkaa kanarratti argamu bareedaa filatamaa dubartiin kamuu kan feetudha mitire. Jireenya isheetti bu'aa bahii isheetti baay'ee gammaddi. Maarree jaalallee anaaf ni ta'a jette qabattee jaarsi ergamee fi umuriidhaan kan madaaltu umuriidhaan kan ishee madaalu abbaa manaa godhattee gaa'ela gaggeeffattee mana tokko keessaa waliin jiraachuu eegalanii. Yeroo gaa'elaa ishee sana ulfa baatii torbaallee turte. Gaa'ela godhattee baatii 2 fi guyyaa 5 booda daa'imas godhattee gammaddee waliin jiraachuu eegalte. Maarree obboleettiin keenya kuni hojii gaarii guddaa waan qabduuf turtii baatii 3 ol bakka hojii isheetii waan hin eeyyamneefiif obboleettii ishee kolleejjii barattu maaloo ati sa'aatii barnootaa galgala malee hojii hin qabdu galgala anuu manatti hin deebi'aa koottuu daa'ima koonaaf qabii qofaan ta'ee akkuma beektu namatti dhiisee deemuun natti ulfaatee jettee gaafattiini. Fedhiin maatiis keessa galee obboleettiin ishee kun bakka baratturraatii barnoota ishee jijjiirrattee obboleettii ishee waggaa 6 hangaftu bira daa'ima qabdee fi jiraachuu eegalaniin. Abbaan manaan hojii kan hojjetu dabareedhaanii. Har'a ganamaan sa'a 1tti yoo deeme bor immoo sa'a booddee sa'aatii 7tti deema. Kanaan ala hojii gara biraas waan hin qabneef mana oolaa. Hojiin isaa haga kanaatti biiroo kan isa hin deemsisne heddumminaan bilbilaan waan xumuramuuf keessumaa erga obboleettiin haadha manaa mana dhuftee badaa manaa socho'uun barbaadu. Haa ta'uutii garuu ijji haadha manaasaa akka isa hin argineef sa'aatii bahamutti ni baha, sa'aatii galamutti faana haadha manaa eegee gara manaatti deebi'a. Obboleettiin haadha manaa fi abbaan manaan araada hin taane keessatti kufaniiru. Keessumaa obboleettiin haadha manaa yoo inni dafee mana dhufuu baate akka haadha manaatti itti dheekkamtee har'a immoo maal argatte har'a immoo maal taate jettee safuu cabsitee abbaan manaan gara manaatti dhufee akka ishee qunnamu taasisti. Kun otoo jiruutii haati dubartoota kana lamaanii boqonnaadhaaf gara isaanii dhufanii guyyaa guutuu mana otoo oolanii haalli abbaa manaa haadha kana sodaachisuu kan jalqabe. Haadha saalonii mana guddaa keessatti dhiistee obboleettiin haadha manaa abbaa manaadhaan
kana naa qabi jettee gara gorduubaatti waamuun fedhii wal qunnamtii ishee bifa dhoksaan qabneen bakka nyaanni hojjetamutti mana gidduutti mana fincaanii fi kanneen kana fakkaatanitti waliin raawwatti. Gaaf tokko manuma otoo teessuu haati isaan ol galanii akka tasaa haatis xiqqoo turtee duubarra yeroo baatu waan ijji isaanii amanuu hin dandeenye gonkumaa ni ta'as jedhanii shakkine ija isaaniin arganii. Wanti kun safuu waan na ta'eef battaluma haati iyyanii ollaan darmatee haati jireenya obboleettii ishee nyaatti jechuun obboleettii waan argan itti darbachuu rukuchuu iyyuu yeroo jalqabanitti ollaanis otuu ijaan hin argiin waan ta'e hunda baree. Kanaan booddee eenyutu danda'ee mana sana keessa dhaabbataa. Abbaan manaan battaluma manaa bahee badee. Obboleettiinis uffata koo dabtara koo toon jedhiin manaa baatee baddee. Haati manaan dhuftee dhageessee wanta gootu dhabdee daa'ima ishee akka qabduufiif haadha boqonnaadhaaf dhuftee manuma ishee kaawwattee abbaa manaarraa addaan bahuun jireenyi kutaa lammaffaan eegalame. Akkanas ta'ee bultiin ni diigamaa. Kanarraa kan akkanaarraa Rabbi nu haa oolchu malee silaas wanti jedhamu hin jiru. Namni of biratti obboleettii isaa obboleessa isaa yoo sodaate baay'ee ulfaataadha. Safuu jedheen xumuraa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 ganama kanaaf seenaan qabattee dhiyaatti kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa. Appilikeeshinii moobaayilii doolaaraa Yuuroo, Diraama, Riyaalaa guyyaa guyyaatiin meeqaan akka oolee gara maallaqa biyya keenyaatti yeroo jijjiiramu meeqa akka ta'u kan nutti himu kan isin beeksisu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammuma itti fayyadamaa. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Masiko, masiko. Masiko, masiko. Masiko, masiko. Masiko, masiko. Masiko, masiko. Masiko, masiko.